against Putin and his thugs, 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful. Namoonni addunyaa tana raasan, namoonni addunyaa tana miila takkaan dhaabanii sodaachisan yeroo garagaraatti namoota ciccimoo addunyaa tanaa jennee kan nuti beeknu uumamni isaanii akkaataan isaan gara addunyaa tanatti itti dhufan hedduu nama dikkisiisa. Akkaataan isaan itti gara dachii tanaatti dhufan karaa salphaanii miti, karaa cimaa rakkoo ciccimoo fi rakkoowwan gurguddoo addunyaa tanarratti bebbeekamaa ta'an keessa dabranii warra dhufantu addunyaa tana miila takkaan dhadhaabaati jiran. Fakkeenna kana waa tokkoon isinii hima. Namni tokko yeroo lola lammaffaa addunyaadhaa dhalate, lola lammaffaa addunyaa jechuun yeroo jalqabaatiif addunyaa tana guutuu miila takkaan walitti kan dhaabee addunyaa tana guutuu dachii addunyaa tanaa kan sochoose jechuudha. Lolli addunyaa sadaffaa san irratti namoota biiliyoona hedduutu dhume jechaadha. Lola san keessatti namni tokko uumame akkamitti uumame jechuu dandeettan. Akka tasaa biyya Raashiyaa keessatti namni cimaan tokko waraana keessa ture, loltuudha, lola keessa ture, lolorlaa yeroo hedduu bakkeewwan ciccimoo to'ataa kan ture, lola ciccimaa irratti hirmaataa kan ture, xiqqoo sababa fayyina sammuu isaatitti hin dhagamne hayyama gaafatee gara maatii isaatitti deebi'uudhaaf hayyama gaafatee hayyamni godhamee fi gara maatii isaatitti deebi'e. Akkuma gara maatii isaatitti deebi'een yeroo inni qe'ee abbaa isaa qe'ee maatii isaa gadi bu'u naannoo sanitti lolli cimaan godhamee sababa lola addunyaa lammaffaa kanaadhaan namoonni hedduun dhumanii reeffa namoota makiinaa guddaa konkolaataa guddaa kanatti haranii awwaaluudhaaf kadeemaanii jiran dhaqqabe. Innis loltuu waan ta'eef makiinaa kana dhaabsiseeti osseenee makiinaa kana keessa namoota meeqa akka du'an namoonni meeqa gara qabriitti gara awwaalchaatti deemaa akka jiran tokko tokkoon keessa deddeemee lallaale. Yeroo kanatti wanta ajaa'ibaa tokko arge. Wanti inni arges wanta ajaa'ibaa wanta hedduu garaa nama nyaatudha. Kophee miila tokko kan inni duraan haadha manaa isaatiif akka kennaatitti bitee kenne achi keessatti arge. Kophee kana arginaan ni rifate, hedduu rifate, uf wallaale. Haa ta'u malee wanta gochuu qabu tokkollee wanti inni godhu tokkollee hin jiru. Tarii kopheen bifa sanii kan nama biraas jiraachuu mala wanta jedheef rifatee dafee konkolaaticharraa gadi bu'uudhaan gara maatii isaatti gara mana isaatti qajeele. Yeroo inni gara mana isaatti qajeelu haati manaa isaa duutee jirti, hin jirtu. Namoota san keessa akka jirtu shakkii tokkollee isarra hin goone. Ariifannaadhaan duubatti deebi'ee gara konkolaatichaa sanitti deebi'ee haati manaa kiyyaas ajjeefamtee as keessa jirti. Kanaaf haati manaa kiyya namoota kana wajjin gara qabrii waliigalaa keessatti hin awwaalamtu, kabajaadhaan iddoo kiyya keessatti awwaaladhaa naaf kennaa jedhee hayyama gaafate. Warroonni awwaalchaaf deemanis namni kun loltuu cimaa akka ta'ee fi jeneraala guddaa akka ta'e waan beekaniif ija isaanii hin sukkuumne. Tole erga ati feete fudhadhu haadha manaa kee jechuudhaan hayyama godhanii fi konkolaataa keessa seenee haadha manaa isaa fuudhee barbaachuu eegale. Haadha manaa isaa ni arge, fuudhee achi keessaa yeroo gadi buusu onneen haadha manaa isaa ni dhawatti ture. Jechuun haati manaa isaa lubbuun hin dabarree jechaadha. Hanga tokko lubbuun keessa jirti. Achirraa hirrifatee haati manaa koo lubbuun jirti jedhee gara hospitaalaatitti qajeelanii hospitaala geessanii yeroo yaalii godhaniif yeroo muraasa booda haati manaa isaa ni fayyite, manatti deebite jechaadha. Haaluma kanaan yeroo muraasa erga waliin turanii booda lolli addunyaa lammaffaa ni qabbanaa'ee haati manaatii fi abbaan manaa kun loltuun kun jechuudha jireenya ajaa'ibaa wajjin jiraachuu eegalan. Dhumarratti ilma ajaa'ibaa tokko ulfooyte haati manaa kun. Ilmi haati manaa kun dhalte eenyu jechuu dandeettan. Yeroo ammaa kana Yuukireenii fi Raashiyaan lola ajaa'ibaa kana walirratti bananii addunyaa kana miila takkaan dhaabanii addunyaa tana sochoosaati jiru. Goonni addunyaa tana miila takkaan dhaabee addunyaa tana sodaachisee Ameerikaan onneen isii dhayattee miilli jalatti kirkirte mootii Raashiyaa kan yeroo ammaattu gaafa san dhalate jechaadha. Mootiin Raashiyaa kan yeroo ammaa kana addunyaa tana miila takkaan dhaabee amma sodaachisaa jiru addunyaa tanarratti namni tokko Ukraine gargaartanii na tuquudhaaf yaallan wanta addunyaa tanarratti yeroo tokko hin dhagamin abjuu keessaniinuu hin argin ammas iyaadin wanta addunyaa kanarratti hanga har'aa hin uumamin wanta ajaa'ibaa isin agarsiisa isin dhageessisa jedhee addunyaa tana sodaachisuudhaan mootummoonni addunyaa tanaa guutuun onneen isaanii keessatti ligidooftee hanga har'aa Raashiyaa irratti duula gochuu dadhaban. Duula jechuun karaa ikoonomiitiin meeshaa baasanii seensisuudhaaf
exportii fi importii gochuu irra dhaaban malee China Russian biyyoota addunyaa wajjin wal qunnamtii akka hin qabaanne dhoorgan malee meeshaa waraanaatiin Russia irratti duula gochuun hin danda'amne. Sababni isaas maali? Namicha cimaa kanatu biyya san keessa jira jechaadha. Biyya san keessatti mootummaan Russia kun ummata Russia biratti kabajaa fi jaalala guddaadha qaba. Ummanni Russia lubbuu isaanii mootummicha kanaaf ni dabarsan. Jaalalli isaaniif kabajni isaan ummanni biyya sanii isaaf qabu addunyaa tanarratti kan hangammaa mul'atee hin beekne jedhameeti yaadama. Ummanni Russia miliyoona meeqa mootummaa kanaaf lubbuu isaa ni dabarsa jedheeti yaadama. Sababni isaas kabajaa fi jaalala inni ummata isaa qabu kanarraa duwwaa osoo hin taane kan abbaan isaa kabaja ummata isaatiif qabu irraa kan ka'e. Amma gaa waa'ee kanaa wal qabsiisee gaa mootummoonni addunyaa guutuun neetoon Russia irratti dhiibbaa garaagaraa gara ikoonomiitiin godhaati jirti. Garuu mootummoonni tokko ni sodaatan Ameerikaa sodaatan malee gara Russia warroonni jiran jiru. Fakkeenyaaf Media kanatti video ajaa'ibaa tokko arge. Videoon suni nama duraan mootummaa biyya Irish tureedha. Sodaa tokkoon alatti bayeetii dubbatee jira. Maal jedheetii dubbate? Yeroo ammaa mootummaan addunyaa neetos dabalatee Ameerikaan neetoon biyyoota 30 of keessatti qabatti. Miseensa biyyoota 30 of keessatti qabdi neetoon jechuudha. Ameerikaa dabalatee Ameerikaan hoogganaa neetooti. Wanta biyyoonni 30 kun wanta waliigalanii Ameerikaantu waliigalcha godhaa wanta jedhe addunyaan tun guutuun dirqamanii godha jechaadha. Yeroo ammaa kana ummanni Russia addunyaa hundarra ka jiran qoqqobbiin irratti godhamee jira. Russia keessatti Facebook ni dalagu, Telegram ni dalagu, Instagram ni dalagu, walumaa galatti networkiin Russia irraa muramee jira. Russian export illee import illee gochuu hin dandeettu. Sababni isaan kana godhaniif Russia kanatu cimee addunyaa tana sodaachisaa jira jechaadha. Sodaa isaanirraa qaban Russia irraa qabaniif Russia tana ummata addunyaa biliyoona 8 kan Russiaatti kaasuudhaan akka Russiaan cabdee Ameerikaa jalatti galtu harka kennatu gochuudhaaf. Russiaan ammoo neetoo kana wajjin jaalala walitti hin qabdu. Neetoon achi keessatti walgeetee biyyoonni neetoo jedhaman kun walgaanii shira addunyaa tanarratti xaxan. Ameerikaan ammoo kana keessatti qooda guddaa qabdi. Russiaan kana hin feene. Kanaaf Ameerikaan yeroo hedduu xiyyeeffannaa Russia irra qaba. Russiaan ammoo Ameerikaadhaaf dantaa tokkollee hin qabu, sodaa tokkollee hin qabu. Meeshaa feete Ameerikaan oomishnaan Russiaan ganama san antii isaa wanta fashaleessu oomishtii jechaadha. Kanaaf Ameerikaan xiyyeeffannoo guddaa Russia irratti goote. Amma mootummaan Irish kuni waa'ee kanaa dubbate. Akkam jedhee dubbate? Yeroo ammaa kana neetoo fi Ameerikaan shira garaagaraa xaxuudhaan Russia kuffisuudhaaf godhaati jirti. Wanti Russiaan Ukraine irratti dalage wanta ammaan dura addunyaa kanarratti ta'een addaa miti jedheeti dubbate. Dubbii ajaa'ibaa dubbate. Mee viidiyoo isaa xiqqoo isinii seenseetiin deebi'an afaana tura. Achi booda anis wanta barbaachisaa ta'e tokko isiniin jedha. Mee viidiyoo mootummeetti deebi'an. 70 years of oppression by the Palestinians, and it wouldn't be, what was the word you used? It wouldn't be helpful to impose sanctions. Amnesty International. Tole viidiyochi akkuma argitan kana wanta ajaa'ibaa dubbataa jira. Maal jedhaa jira jechuu dandeettu. Tarii namoonni tokko yoo afaan illee isiniin galle waan xiqqoo irraa qabxii tokkoon isinii tuqa. Maal jechuutti jira? Wanti Russia fi Ukraine jidduutti amma godhamaa jiru kun waan haaraa miti. Ameerikaan neetoodhaan walii galuudhaan Liibiyaa keessatti namoota 400,000 fi namoota 14,000 fi 500 ajjeestee jirti. Neetoon waa takka hin dubbanne jedha. Afgaanistaan keessatti nama 100,000 nama 165 ajjeesanii jiran Ameerikaan waa takka hin dubbanne jedha. Sooriyaa keessatti jedha. Sooriyaa keessatti nama 224 ajjeesanii jiran jedhan. Neetoon gaafsanillee waa takka hin dubbanne. Iraaq keessatti nama miliyoona 1,200 ajjeesanii jiran jedha. Sababa kana gaafa sana neetoon maa hin dubbatin, Ameerikaan maa hin dubbatin waa'ee Iraaq, waa'ee Iraaq, waa'ee Sooriyaa, waa'ee Afgaanistaanii, waa'ee Iraaqii, waa'ee Liibiyaa maaf hin dubbatinii jedha. Sababa nuti Russia kuffisuudhaaf jecha Ukraine fi Russia walitti kaasanii wal nyaachisuudhaan Russia sababa saniin kuffisuudhaaf barbaadameeti malee lubbuun namoota sanniinii maaf agase isin dararin, maaf agase isin cinqin, akka amma cinqamtanii addunyaa tanarratti miila takkaan nama dhaabdanii bakka hundatti goofandii bantanii ummata Ukraine faa birmanni jettanii Russia irratti qoqqobbii gootan kana yeroo biyyoota kanneen keessatti biyyoota amma maqaa inni dhaye kana keessatti namoonni hangana ga'u dhuman maal eessa jirtan? Maaliif ilma namaa hunda ija takkaan hin ilaalle jedheeti yaada ajaa'ibaa kaaseeti jira. Dhugaa dubbachuudhaaf
namoonni ciccimoon addunyaa tanarra jiran jechaadha. Sodaa mootummoota Ameerikaatii fi neetoo tanniin biyyoota keenyarratti qoqqobbii garaagaraa godhan jechuudhaan sodaa qabaniif callisan malee dhugaa jirtu hedduun mootummoota addunyaas ta'e hayyoonni beektonni garaagaraa ni beekan jechuudha. Dhugaa jirtu garaagaratti gabbaasanii dubbachuudhaaf xiqqoo sodaa of keessaa qaban. Walumaa galatti biyyoon neetoon tun biyyoota 30 of jalaa qabdi. Biyyoota 30 kana keessaa biyyoonni ciccimoon kan akka Ameerikaan isii tokkoffaadha, Faransiidha, UKdha, Jarmaniidha. Biyyoonni kunniin wanta jedhan 30 achi jala jiran okay haadir taate jechuu malee waan biraa hin godhan jechaadha. Kanaaf Ameerikaan addunyaa tana bituudhaaf maal goote neetoo walitti biyyoota neetoo jedhamu kana warra wanta Ameerikaan jedhe jalatti qofa bulan namoota kanneen walitti qabatte. Warroonni achi keessaa Ameerikaan kana goona jennaan okay godhuu qofa, kana hin goonu jennaan hin goonu jechuudha. Wanni biraa amma yeroo ammaa kanatti Raashiyaa kan deeggaraa jiru Chaayinaa qofa. Namni biraa biyyoota addunyaa tanarraa namni tokkollee Raashiyaa namni deeggaraa jiru hin jiru. Hundi isaa Ameerikaa sodaata waan ta'eef dhugaan jirtu ammoo sanii miti. Dhugaan jirtu waan biraati. Biyyattima Ukraine jedhamtu tanaaf Raashiyaa yuka walitti buuse Ameerikaadha. Sababni walitti buusaniif maalinni yoo Raashiyaa fi Ukraine wal dhooyte Raashiyaa gaafa dadhabde gara nagaras goone Raashiyaa dadhabsiine samboon ikoonoomii si harka ajjeefne qoqqobbii addunyaa tanarratti irratti fudhanne importii fi ekspoortii si harka ajjeefne booda Raashiyaa miila keenya jalatti galfanne neetoo keessatti makne achi keessatti sukkuumne itti taphannaadha. Garuu mootummichi akka nama akkasiitii miti. Biyyoonni addunyaa tanarra jiran hundi isaanii dantaa mataan isaanii qofa jala deemu. Yoo nuti Ameerikaa kana jenne Ameerikaan tarii qoqqobbii nurratti adeemsisi jedhanii sodaa waan qabaniif malee dhugaa jiru biyyoonni addunyaa tanaa hundi isaanii ni beekan. Chaayinaanis xiyyeeffannaa addaa qabdi. Xiyyeeffannaan Chaayinaan qabdu kamaaliiti. Yoo Raashiyaan hamma Yukireeniidhaan haalli isiin amma itti deemtu kun mijatee fi dhumatee hanga dhumaatti Yukireenii tana moo'attee of jalatti to'annaa ofii jalatti ka deebiftu taate Chaayinaanis Taayiwaaniin dha'uudhaaf deemti. Taiwaninis xiyyeeffannaa Chaayinaa jala galtee jirti. Sababni isaa Taiwanin tun magaalaa cimtuudha, ikoonomiidhaan hedduu guddattee jirti, addunyaa irratti beekamtuudha, garuu biyya xiqqoodha. Biyya xiqqoo hedduu dagaagdeedha. Akkasanitti amma Raashiyaa fi akka amma Chaayinaallee ofirraa dhoorguu hin dandeettu. Chaayinaan by the way akka addunyaatitti keessattuu loltuudhaan akka addunyaatitti sodaatamtuudha. Ameerikaan mataan isii Chaayinaanii sodaatti jechaadha. Chaayinaan yeroo ammaa kana mootu Raashiyaa qarqaaruudhaaf wattaadaroota hanga tokko gara Raashiyaatti gara Yukireenitti sochooftee jirti jedhama. Yoo waraanni akka jedhame kana waraanni Chaayinaadhaa Yukireen seenee Raashiyaa ka gargaaru taate Yukireeniin carraan isiin qabdu harka kennattee akka mootummaan Raashiyaa jedhu sanitti wattaadara isaanii irraa hidhattoota isaanii irraa meeshaa buusanii mootummaan Yukireenii kan yeroo ammaa kana harka Raashiyaatti kennachuudha. Kanaan ala gara tokkollee bararuu hin danda'u. Dhimmi biraa waa'ee Raashiyaa kanaan wal qabsiisee Raashiyaa irraa addunyaan niitoorkii kuttee jirti. Garuu tujaarri addunyaa kanaaf beekamaan tokko Yukireeniidhaaf saatalaayitii mataa irratti galcheefii jira. Saatalaayitii haaraa uume Yukireeniidhaaf mataa irratti galchee Yukireen keessatti intarneetiin akka fedhanti fayyadama. Feesbuukni, Instagiraamni, Telegiraamni, Iimoon wanni hundi ni fayyadaa jecha. Kabiraamaa inni Raashiyaa irratti qoqqobbiin godhame uummanni Raashiyaadhaa kan biyyoota biraa keessa jiran addunyaa fedherrayyuu haa jiraatu Raashiyaatti mallaqa erguu hin danda'u. Homatakka erguu hin danda'u. Inni biraa immoo biyyuma jiran san keessattuu xiyyeeffannaan garaagaraa irratti godhamaati jira. Uummata Raashiyaa biyyootuma isaan jiran keessatti dhiibbaan garaagaraa irratti godhamaa jira. Kun ammoo biyyoota addunyaa kanarratti ammallee waa'een kolonii akka hin badinidha. Waa'ee dimokiraasii qaa'inaa biyyoonni yeroo ammaa kana uummanni addunyaa guddatee jira maal ta'ee jira jenna malee koloniin ammas sanuma jira jechaadha. Sababni isaa waa'ee poolitikaa fi uummata miskiina uummata jiraachuuf fedhu walitti fiduun hedduu barbaachisaa miti. Biyyoota kan amma wal dhayaa jiru uummata mootummoota lamaani kun siyaasa. Waa'ee siyaasaa keessa immoo koominiitii galchuun hedduu barbaachisaa miti. Garuu uummanni addunyaa akkasitti ilaalutti hin jiru. Biyyoota jiran keessatti uummanni Raashiyaa sodaachaati jiraataa jira. Sababa isaas namni hedduun irra caalaan uummata ija addaatiin uummata Raashiyaa kana laalutti jiru. Raashiyaan kun ammoo uummanni Raashiyaa kun dhugumatti uummata cimaadha. Dhugumatti uummata dandeettii addaallee qabu. Lola irratti, kutannoo irratti, hojii irratti, homa garaagaraa wama fedhe irratti haa ta'u uummata Raashiyaa kana iddoo argamu hundatti poozishinii isaan irra jiran poozishina guddaadha. Hatta iddoo dalagaa irratti uummata Raashiyaa fi Chaayinaa kana yeroo argu poozishinii isaanii poozishina sadarkaa oliiti malee akka nama kamiititti sadarkaa gadii irraa kaaniin hojjetan. Kun ammoo cimina isaaniiti. Murannoo fi kutannoo biyyumti sun qabdu irraa ka'allee jechuudha.
walumaa galatti biyyoonni addunyaa tun xiyyeeffannaan isaanii gara Raashiyaa ta'ee jira. Raashiyaan ammoo ilmi namaa tokko biyyattiin takkattiin meeshaa waraanaati Yukireeniin yookaan wattaaddaraan qarqaara taanaan lola addunyaa sadaffaan ka'uun shakkii tokko illee hin qabu jechuudhaan addunyaa tana ofirraa sodaachisee jirti. Addunyaan ammoo sodaattee jirti. Lola addunyaa sadaffaa ka'e jechuun addunyaa tana guututuyyuu galaafatama jechaadha. Wal keessa deema wal keessa wanta lola lamaffaa addunyaa irratti waa'ee Jaappaan irratti niikuleera ta'e hangar atitti ummanni naannoo sanii dhalatu qaama hir'uu ta'ee dhalachuu jira jechaadha. Kanaaf lolli addunyaa sadaffaan akka ka'u biyyi kamuu hin feetu sodaa guddatu jira waan ta'eef wanni guddaan qabamaa inni Yukreenii fi Raashiyaa bifa nagaa ta'een karaa nagaatiin qoqqobbii hunda kaasanii walitti araarsutu nagaa fida. Kanumaan jechuu barbaada wantoon warra hanga xumuraatti na faana turtanii na dhaggeeffachuu keessaniif hedduu galatooma. Viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina.